taatee yeroo ammaa kana deemamaa jiru akkasuma Nasraa Gursum Reedii Adam Aslii Nasraan maaliif gandummaa fidde? Nasraan sababni isiin gandummaa fiddeef maali? Kan jiraattu biyya Jarman keessa. Ani geemiin taphachuuf wantoota hedduu haasofte jechuudha. Maaliif kana ta'uu hin danda'e? Maaliif haasa'ame? Nasraan erga artistii Oromoo taate, erga Oromoo qabsooftu Oromoo taate, yeroo artistii jaalatamaa Zaruu Wadaajoo iddoo irratti isii maaliif geemii taphachuuf seenti? Geemii taphachuuf maaliif isii barbaachisa? Sababni Nasraa Gursum geemii taphachuuf yeroo kana yeroo uummanni Oromoo artistoonni Oromoo gadda isaanii dabarfatan irratti Nasraan maaliif geemii taphachuu seenti? Geemii sanarratti erga mo'atamtee mootuyyuu maaliif haasaa akkasii haasofti? Dubartiin kun nama sabaaf qabsaa turedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jiru tokko nagaa keessa fayyaa keessa jecha. Viidiyoo kana akkuma seentanii tokko barate like gochuun, lama barate subscribe gochuun, sadaffatti koomentii barreessuun akka nu jajjabeessitan isin jenna. Taatee yeroo ammaa haasamaa jiru irratti deemamaa jiru maali kan jettan yoo taate waa'ee Nasraa Gursum. Nasraa Gursum yeroo ammaa kana yeroo geemii isin taphattu yeroo ammaa kana yeroo isin miidiyaa irratti baatee artistii isii artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Zaruu Wadaajotiif sagalee jechuun uummata isii san jajjabeessuuf uummata Oromoo jajjabeessuuf maatii Zaruu Wadaajoo jajjabeessutti malee yeroo kana yeroo Narsaan geemii taphattu miti jechuudha. Isin kan jiraattu biyya faranjii keessa jiraattee geemii taphachuu maaliif isii barbaachisa? Biyya Kaayiroo jirti, Saudi Arabiyaa jirti, moo biyya keessa jirti, moo Dubaay jirti? Bakkuma kamuu jiraadhu namni tokko hojii isaa hojjetuun bareeda. Garuu Nasraa Gursum artistoota keessaa beekamtu. Nasraan qabsoorra turte, jireenyi isii qabsoorratti dabarsite. Otoo kana beektu waa hedduu dabarsite jechuudha. Garuu isin har'a nama gadda ofii uummata Oromoo fi akkasuma maatii Zaruu Wadaajooti. Yeroo kana abbaan fedhoote amantaa fedhoote namni saba ofiitiif hin quuqamne jiru. Garuu yeroo kanatti isin gadi baatee geemii taphachuu dhugaa rabbii namatti dhagama. Nasbeen keenya tokko beeka waan fedhe amantaan ka fedhoote. Garuu Zaruu Wadaajoo akkuma isin uummata isiitiif quuqamaa turte, akkuma isin uummata isiitiif biyyarraa ba'aa turte, uummata isaatiif har'a saba biyya keessa guyyaan nasbeen keenya guyyaa rabbiin katabe guyyaa san irra darbitu guyyaa san baate. Garuu immoo namni kun jireenya isaa guutuu uummata Oromooti akka qabsaa turedha jechuudha. Har'a immoo Nasraa Gursum gabbaatee yeroo gadda keessa uummanni Oromoo jiru, yeroo gadda keessa maatiin Zaruu Wadaajoo jiru, yeroo artistoonni yeroo kana uffata isaanii gurraacha uffatanii garuu akka musliimaatti heeyyamamu. Garuu gadda isaanii agarsiifatan kana keessatti Nasraa Gursum saba maaliitiin geemii taphachuu eegalte? Geemii sana mootuu bagaan mo'atamin iyyuu bagaan mo'atamin maaliif ree? Isin otoo mo'atamtellee tarii biyyuma isii san galateeffachuu dandeetti. Garuu Oromoon tokkicha Oromoon kutaa 11 keessaa saba Harargee qofa galateeffattee akka viidiyoo isii dhageetti jechuudha. Maaliif akkasii nama artistoota keessa immoo wanni akkanaan jiru jechuudha. Garuu artistoota keessa akka Saaliyaa Saamii akka amma Nasraa Gursum illee tarii akkas garas deemte jechuudha. Maaliif dubartoonni tun ni bitamte. Dubartoonni tun bootama nyaata gaarii argite tokko akka waan deemtu na fakkaata. Isirratti jechuudha. Yeroo kanatti Narsaan nama geemii taphatu miti. Akka artistii takkaatti artistii fi qabsooftuu takkaatti uummata isii qabsaa turtetti yeroo kana Nasraa Gursum nama artistoota duwwaa gadda isii dabarfatu jechuudha. Nama maatii Zaruu Wadaajoo jajjabeessuudha. Bilbiltee fi nama maatii isaa jabeessu malee yeroo ammaa kanatti artistii Zaruu Wadaajoo du'e guyyaa 2-3 keessatti geemii taphachuu kun du'u jechuudha akka mataa kootitti. Keessattuu ijoolleen Oromoo waa'ee artistii Zaruu Wadaajoo namni tokko hin dubbanne jechuudha. Gabbahee jechuun nama muraasa ta'e jechuudha. Maaliif irraa yoo dubbattaniif maal qarqaarsa goonaaf yoo jettan warroonni tiktokii qabdan warroonni yuutuubii qabdan maaliif irraa dubbanne? Maaliif? Isatu nama beekamaa miti? Artistii Zaruu Wadaajoo bar nama beekamaadha. Nama uummata isaatiif dhaabate, nama uummata isaatiif jedhe umrii isaa guutuu keessatti fixatee akiraa irratti nasbeen isaa darbite. Akka ittiin darbillee hin beektan. Har'a immoo isin gadi baate Oromoon hundumti keessanuu jechuudha. Yeroo goota kanaaf sagalee ta'anii yeroo gadda ofii ibsatan irratti isin waa'ee jaartii Reedii Aadamii fi warroota waggaa tokko dura wal gadhiisan waa'ee jaartii Reedii Aadamii fi waa'ee Nasraa Gursum haasoftan.
isinitti dhagamu bartaraan nan dhufa immoo miidiyaan kun immoo wanti kun immoo hin dhaqqaba warroonni YouTube illee ta'e warroonni TikTok illee warroonni gamoota hunda warroonni xiqqoo akkas namoota daawwan hin qabne namoonni peejin isaanillee gadi bu'ate poost godhanii namoonni danda'an karaa YouTube isaatiin namoonni danda'an karaa garuu dhugaa isin jechuudha namni artistii Zarihuu Wadaajotiif gadde nama xiqqaadha artistootuma qofa jechuudha dubartii kanarrattuu iyyuu fakkeenya fudhaa yeroo Oromoon gaddarra jiru yeroo Oromoon artistii Zarihuu Wadaajotiif gaddaa jiru irratti isin garuu geemii taphattee zanaafataa jettee bar nasbeen tokkuma ati barkaleessa biyya faranjii seente jarman kaseente kaleessa ani mallaqan barbaadu ani maaliin barbaadu ani ara sobina dhugaa isin jedhu ijoolleen kaayiroo kun keessa jiran ani beeku waan isaanu baxaabatamaa jiran amma isaanuu bakka qilleensi seenee jechuudha qilleensi seenee bakka diiggan dhuftee jirti jechuudha maaliif yeroo kanatti yeroo namni gadda ofii dabarfatu dhugaa dubbachuuf yeroo namni gadda ofii dabarfatu jechuudha viidiyoo kana irraa gattaa'ee waraabaa seeraan irraa gattaa'ee waraabaa jedhutti dhuguma rabbii dubbachuuf yeroo hin qabu jechuudha erga gaafa guyyaa eegdate jarootti mananteettu hin baanii hin deemnaa hin galla dadhabee viidiyoo xixiqqoo waraabee gadhiise viidiyoo namallee gadhiisee ture jechuudha sababa viidiyoo namaa gadhiise dhiyootana koopiraayitiin irratti dhufe jechuudha viidiyoo makiyya ta'eetiin muuziqaan suni irra dhufe akkasitti jechuudha garuu ijoollee kenna please hin dhaqqabdan waan hunduu hin dhaqqabamti viidiyoo tiktookii maxxanfachuu hin dhaqqabdan maaliif garuu mootuyyuu ani kan isinirra isin arge hunduma keessanuu waa'ee artistii Zarihuu Wadaajoo dubbachuu dhabuu keessanirratti irraa gadda keessan ibsachuu dhabuu irratti wallaahi baay'ee natti dhagame yeroo haceen du'etti namoonni akkatti hin beeku namoonni akkatti tiktookii yuutuubii irratti hin beekamne garuu yeroo sanitti yuutuubaroonni xixiqqootu jira wallaahi dhaziin gizee sanii garuu nasbeen darbitiin deebitu haceen hin deebi'u garuu odoo deebi'ee haceetu deebi'a garuu artistii Zarihuu Wadaajoo illee akkasuma jechuudha akkuma hacee sana jechuudha akkasumatti nutti dhagame jechuudha maatii isaatittis Oromoo hundatti artistoota hundattis akkasumatti akkuma hacee jaalannu san isallee jaalanna jechuudha wallaahi poostii kan maxxanse raayyaa abbaa maxxanse akkuma inni nasbeen isaa darbitee wallaahi dhazi raayyaa abbaa maxxanse wallaahi nama saba kamuu addaan qooduu hin beekne nama saba kamuu addaan laaluu hin beekne jechuudha Oromoo hundi isaa muslima ta'e kiristaana ta'e Oromoon hundi isaaf tokko jechuudha garuu ijoolleen kenna reediin odoo namni isa nyaachaa jiru otoo garanaa isa butaa jiran wallaahi waa'ee artistii Zarihuu Wadaajoo poostii godhu yeroo kana Oromoon yeroo du'e qofa iyyaa yeroo du'e qofa bu'a har'a gaafa inni jiru gargaaruu diddanii gaaf nasbeen isaa inumaa artistii Zarihuu Wadaajoo gaafa nasbeen isaa du'e namni iyya tokko hin jiru jedhee yoo jedhus hin danda'u maaliif warroonni isaaf quuqaman biyya keessa jira waan ta'eef ka biyya Oromaallee jira warroonni isaa quuqaman warroonni quuqama isaa qaban karaa poostiitiin karaa peejii garaagaraatiin maxxansatanii jiru jechuudha warroonni isa jaalala isaaf qaban warroonni qoonqoo mootuyyuu qoonqoo isaaniitu jecha waa'ee viidiyoo reetii aadaa maxxansaa turan jechuudha maaliif waa'ee artistii Zarihuu Wadaajoo irraa dubbachuu dhabdan isin komadhee jira jechuudha warroonni na hordoftan dhugaa rabbii dubbachuuf waan biraa dhiisate daqiiqaa takka waa'ee isaa dubbattan wallaahi dhaziin gadda keessan ibsattan jechuudha maaliif nama kanatti biyyeen haa salphattu yoo jettan maal rakkoo qaba namni kun nama Oromoof jecha quuqamaa ture otoo uffata gaarii uffate otoo mana gaarii keessa odoo algaa gaarii tokko irra ciise nasbeen isaa darbite jechuudha kun isinitti hin dhagamu bakka nyaanna afaanirraa bichaadha fakkiin warroonni yuutuubaroonni kun hedduudha jechuudha yeroo ammaa kanatti akkamitti Oromoon jechuudha akkamitti bari sabni biraa jechuudha takka waa arge taananii xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee gadda isaanii ibsatan jechuudha akka isinii kanaa miti dhugaa rabbi akka isinii kanaa miti isin garuu jechuudha Oromoon jechuudha wallaahi isin argee jira jechuudha hamma nama ol fuutan hiyyeessa waan ta'eef waan qabneef artistii Zarihuu Wadaajoo sagalee ta'uu danda'a inni hiyyeessa miti darbee jira biyyeen isitti haa salphattu Oromoo inni Oromoof jedhee waa hedduu dalaguun isaa suni isaaf dureessa maatii isaatiif dureessa jechuudha isin har'a yeroo wallaahi namatti dhagama
wallaahi namatti dhagama hojiin keessan namatti dhagama jechuudha. Sa'aati guyyaa tokko keessatti fakkeenya Oromoo yoo ta'u guyyaa tokko keessatti viidiyoo 2 yookiin 3 maxxansitan jechuudha. Viidiyoo 2 yookiin 3 kana keessa viidiyoo tokkicha artisti Zarihuun Wadaajoo biyyeen itti haasa'atu jettanii maal maxxansina? Maal yeroo kana hunda dhabdanii? Yeroo kana hunda dhabne jechuudha. Namoonni gadda dafanii ibsatan Oromoo yoo ta'u gurguddoo dafanii ibsatan jechuudha. Dafanii mata duree sanirraa mata duree godhatanii odoo viidiyoo isaa san maxxansu odoo viidiyoo nama maxxansuta mata duree godhatanii gadda isaanii ibsatan. Isin immoo tuyyuu warroonni lafaa dhuftan immoo tuyyuu viidiyoon keenya yuutuubiin kiyya akka dafee naa guddatu akka dafee mallaqa naa lakkaa'u jettaniitiin viidiyoo keessaniif fiidan jechuudha. Wallaahi sirriin dalagne. Maaliif yuutuubii jechuun inni kasii lakkaayu baay'ina namaatis ta'u jechuun garuu mootuyyuu isa mallaqaaf hin fiigin. Gadda kee irratti ibsata gadda saba keetii rakkoo nama keetii rakkoo kana ibsachuuf deeme kana ibsata warroonnumti tiktookiitu gadda isaa ibsatanii hin beekne. Dubartiin har'a mooyamtee Narsaa Gursum har'a mooyamtee Oromoo arrabsite Oromoo kutaa 11 keessa Oromoo Harargee qofa galateeffatte tun kaleessa maal turte artistii turte jechuudha. Erga artistii turterra har'a keessi biraa akkute kuni maali? Saba isaatiif qabsaa'aa ture kana ni beekti. Nu caalaa moo isituu beeka jechuudha. Maaliif nuti maal beekna? Nuti maal beekna? Yoo tarii muuziqaa isaanii dhaggeeffanne yoo bakka seenaa isaanii garaagaraatiin dhaggeeffanne malee dubbifne yookiin namoonni tokko sirba isaanii dhaggeeffachuu dhugaa dubbachuuf ani muuziqaa artistii Zarihuun Wadaajoo waggaa dheeraadha ka dhaggeeffadhe garuu yeroo isa dhukkubarraa isa hordofu eegale. Dhugaa dubbachuuf yeroo isa dhukkubarraa isa hordofu eegale. Isinii dhugaa dubbachuuf kan du'e isa biyyeen itti haasarbattu garuu karaa garaagaraatiin yommuu qarqaarsi akkiiti qarqaarsi maxxanfamaa fi beektanfamuu danda'anii yeroo kana gara tokko seenaan jiru gara peejii kiyyaallee seenaan jiru tiktookillee akkasuma seenaan jiru maaliif haalli mijoofne jechuudha. Akkasuma yuutuubillee akkasuma irratti hojjetaa jiru kana ni beektan jedhee yaada. Garuu ijoollee keenya warroota artistoota akkana kan warroota rakkatoota namoonni yeroo waa dhageettan warroonni amma guguddachaa jirtan dafaatii maxxansaa jechuudha. Gadda keessa kanas been darbite gadda keessan ibsadha. Uummata tokko qabatanii mallaqa samoonni waa'ee Mareetii Aadamii fi haadha manaa isaa obboleettii Mubaarak jechuudha. Kanaaf wallaahi kun hin barbaachisu. Hin dhaqqabdan. Torbee tokko fakkeenya Oromoo tiktookii torbee tokko otoo irraa haasa'ee otoo irraa gadda ofii ibsatee wallaahi akkasuma maatiin isaallee hamma uummanni Oromoo isa jaalatu maatiin isaa firoottan isaa ka biyya keessa jiran ka biyya ormaa jiran hammasuma edaa hammana jaalatamaa ilmi keenya kan jedhamtutti dhagama. Isin bas fiiginsa bichaa laaltanii guddina biyuu laaltanii guddina mallaqa laaltan hin dhaqqabamu wanna hunduuyyuu hin guddattan. Dhugaa isin jedha hin guddattan. Artistii Zarihuun Wadaajoo akkasuma biyyeen isa taasifatu Narsaa Gursum dogongora guddaa qabdi. Dogongorri guddaan isin qabdu ammas namaaf nama walitti naquudha. Namaaf nama walitti naquun jecha hin taane erga mallaqa hin barbaanne ani akkana ta'an erga hin barbaanne maaliif Oromoo guutuu galateeffachuu diddee maaliif saba isii kana galateeffachuu diddee saba tokko qofa Oromoo kutaa 11 keessa Harargee qofa maa galateeffate warroota gaafasanii Harargee qofatu kennaa kan maal jedhanii ganwaan sanurraa hin beeku kenneefi dhugaa qoqqoodinsi gandaa kun durmarraa jira jechuudha. Akkuma amma isii kana godhan isiin kun amma fakkeenyaaf Nasraan amma fakkeenyaaf nama qoodu miti. Isiin maalinni artistii erga taate garuu erga lafa biyya guddatte seente ani mallaqatti hajaan mallaqatti hajaan qabdu haa jennu. Erga mallaqatti hajaan qabne isii maaltu geemee isii seensise teetee nyaatta mana Nasraan fakkeenyaaf akka nuyi kana mana Arabaatti gubattee akka ijoollee bakka rakkoon qabdu rakkoota kan qabdu jechuudha. Qoonqoo ofiin dadhabdu jireenya biyyaallee dadhabdu birallee dadhabdu hojiiwwan birallee dadhabdu jireenya ofiin dadhabdu yoo ilmoo qabaate jireenya ilmoo ofiin dadhabdu maaliif ilmoo soo qalbaatte ilmoo isiisanii damoosa hassabamaaf jechuudha.
Garummoo yeroo isii yeroo gadda ibsattu irratti taphaaf geemii irratti baatee TikTok irratti baatee geemii taphachuun dhugaanii anaka kootitti nan gammachiifne dhibbumaan dhibbatti. Baga mo'atamte yookaan laswanna godhamu jira. Maal goonare gabbaatee Oromoo tuute gaafa mootan barii dhugaanii hamma wanni keessa kee jiru wayyoo si tuqan yookiin ibidee tokkoon akkatti yoo si tuqan yookiin dhaablee takka yookaan waa dubbate daddaftee mo'atamuun isii suni wanni isiin hammeenni isiin uummata Oromooti qabdu hamma isiin nama gandummaan qooddu ibsa jechuudha. Isiin mo'atamuun dhugaan isiin keessa namoota hedduu isii jaalata. Yeroo isiin Kaayiroo keessatti tumamtee maal taate Oromoof miidhamte jechaan namoonni hedduun walitti bu'an. Ishee amma immoo isiin Oromoo isii quuqame kan Oromoo isii jaalatu kana gabbaatee mootota qooti. Gabbaatee Oromoo kutaa 11 keessaa Oromoon kutaa 10 addumatti hafe. Tokkoffaa namni biyya ofii galateef naannootti dhalate otoo jaalattu otoo jaalala kee keessatti qabdu otoo hundumaa walitti qabdee galateeffatte Harargeen bichaan isin deeggarra guyyaa san jechuudha. Immoo aslii walitti bu'iinsi maaliif dhufa? Maaliif namoota turan jaalala wajjin qabdu walitti dhufti? Sababni maalirree maa mo'atamuu dhabee maa galii guddaa argachuu dhabee? Isin garuu mallaqa barbaadan biyya guddatte keessa jiran akkasitti malee hin sobdii. Warroonni geemii taphatan Ameerikaa keessa jiraatu, Kanadaa keessa jiraatanii warroonni TikTokii isaantu geemii taphachuu otoo hin taane uummata taphatan kana gargaara. Kiisii isaaniitti baasanii gargaaranii bira. Ta'anii fide kan namoonni beekti. Ta'anii fidanii miti. Kana maaliif komatti nama akkasiiti? Isin kalas nama rakkate fakkeenyaaf gargaaruu nama danda'u. Nama dhiibbota baasuu nama danda'u. Hadda kan nama walitti buusisee nama wal dolchisiisaa maaliif ta'e? Yeroo kana isin nama walitti buusuu miti. Yeroo kana isin nama artistii kanaaf uummata kan walitti qabdee ina geemii sanuu tokko kan jettee hojjette geemii sanuu geemii kana kanaaf taphadha. Kanaan gargaaruuf taphadha. Ani ittiin hajamu jette isa amma gabbaatee ani ittiin hajamu jette kana gaafsan gabbaatee ani geemii kana katabadhuuf uummata Oromoo rakkataa gargaaruuf masgiidaaf kennuuf akkasuma maatii zaruu wadaajoo gargaaruuf rakkataa meeqatu jira biyya keessa jechuudha. Gabbaatee waan tokkoon otoo taphatte isin biyya faranjii keessa jirti waan ta'eef rakkoo takkaan qabdu akkuma rakkoo hin qabne kan qabu jette kana otoo gaafas illee rakkoo takkaan qabu waan kanaaf jedhee wallaahi misran ni mo'etti jechuudha. Kanaafuu hojii kana hunduma keessattuyyuu wanni ananatti dhagamee Nasraa Gursuun uummata walitti buusuu deebi'an mallee mootuyyuu uummata Oromoo kutaa 11 keessaa kutaa tokko qofa galateeffachuu uummata Harargee qofa galateeffachuu isiiti dogongoruun isiiti jechuudha. Kun mootuyyuu isiin nama beektuudha nama akkasitti nama qooduu miti nama gandaan nama qooduu miti jedhee namni beeku garuu mootu dhugaan harkaa baatee jirtu wanni isiin nama yaaddu wanni isiin keessatti nama yaaddu walitti bu'iinsi immoo ijoollee Kaayirootiin aslii fa'anii mootu walitti bu'iinsi isiin maaltu isii sababa mo'achuu dhabdeef sababa mallaqa dhabdeef kun malleen hin argama kun odoo isiin gisee san akkuma asiin dura abbaa abdii gisee mo'atamee deebisanii mo'atee sanitti mo'achisuu danda'an garuu abbaan abdii yeroo san aarii ofii isaatii cufate malee saba tokkoon to'in haa ta'u garuu immoo isillee otoo akkas ka gootu ta'e uummanni isii deeggara jechuudha inni mo'atte jechuudha garuu keessa isii immoo dabaan jiraachuun gandaa wal qo'atu fi jechoota hin taane dubbachuudha jechuudha jechoota hin taane maaliif dubbatama maaltu barbaachisa borutti deebitee taphattaa jechuudha. Kanaafuu galmeen isii galmeeffame kalas carraan isii kun jette carraa kan tokkicha qabatte carraa tokkicha hin qabdu. Hedduu qabda yoo rabbiin umrii si kaa'e jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kee isinitti dheeressee jira. Viidiyoon har'aa ni qabadde isinii dhufe waa'ee Narsaa Gursuumii fi akkasuma artistii Zaruu Wadaajooti. Ijoollee keenya yuutubaroota fi warra tiktookii komiinan isinirraa qabu akka nama tokkootti akka ani yaadetti maaliif gadda keessan hin ibsanne maaliif maatii Zaruu Wadaajoo hin jajjabeessine kan jedhudha.
otoo duraan taatee ni beektanii hamma irraa dubbattanii yeroo muuziqaan gadhiifamu yeroo wantoonni garaagaraa gadhiifamu namoonni kira dadhabina hedduu qabdanii dadhabinni inni tokkoof ammallee namoonni keenya ijoolleen keenya warroon tiktookaraa ama miiliyoonanii jechuudha. Buzeen jechuudha artistii ture ramadaana keessa manzuumaan gadhiisee ture. Wanta sanarratti illee nama muraasa hojjete yuutuubii isaa immoo namni tokko akka sheerin goone jechuuf namoonni muraasni sheer godhanii fi jiranii namoota akkana kana jajjabeessaa dhugaa isinii jedhe fiigina yoo argitan namoota akkana kana jajjabeessaa irraa hojjedha warra dandeettii hojjechuu irraa qabdanii nuti mootu gamatti hin jirru gama wanumaan isin jechuu barbaada isinitti dheeressee jira viidiyoo kana mootu iyyuu like subscribe gochuun dagatanaa isin jechuu barbaada hordoftoota maatii chaanaalii kootii baay'isin jaalladha baay'isin kabaja akkasuma koomenti